Ashamaa harka fuudhee kabajamoota ilmaan namaa addunyaa guutuutti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa fayyaa jaalallii fi gammachuun bakkaa fi mana isin jirtanitti yeroo hundaa isin waliin haa ta'u isin biraa hin dhabaminiin hawwii koo yeroo hundaati. Egaa kabajamoota hordoftoota koo guyyaa har'aa kana dhimma yeroo kana yaaddessaa ta'e koronaa vaayirasii fi dhala namaa wal qabsiisuudhaan isiniif dubbachuu barbaada. Innis maasinti fakkaate haalli amma dhalli namaa keessa jiruu fi koronaa vaayirasii wal bira qabuudhaan yeroon siniin jedhu dhalli namaa addunyaa kanarratti jechuudha osoo koronaa vaayirasii hin dhufin dura haalli dhalli namaa itti namaaf yaadu haalli dhalli namaa ittiin waliin jiraachaa turee fi haalli amma erga koronaa vaayirasii kun dhufee addunyaa guutuu sodaachisee addunyaa guutuu kirkirsiisuu jalqabe kanaati haalli jiru ilaalchi jiru maal fakkaataa kan jedhu haala dhala namaa lafa kanarra jiruu fi haala dhukkubichaa irraa wanta nu wadhe tokko isiniif qooduu barbaadaa jechuudha. Innis maal seetanii osoo koronaa vaayirasiin hin dhufin dura jechuudha dhalli namaa lafa kanarratti hagam akka jiraatu kan hin beekne har'a isaa malee boruu isaa maal akka ta'u kan hin beekne lafa kanarratti jechuudha dhalli namaa waan gaarii dhiisee waan namaa yaadaa oola waan jaalala dhiisee jibba faarsaa oola nageenya dhiisee hammeenya faarsaa oola jechuudha. Ammaan tanatti jechuudha erga dhukkubni koronaa vaayirasii kun dhufee dhalli namaa waan baay'ee hubate jechuudha jijjiirama baay'ee tokko argamsiisee jechuudha dhalli namaa erga dhukkubni koronaa vaayirasii kun dhufee miidhaa namaa lubbuu namaa hedduu galaafateen asitti jechuudha dhalli namaa waa hedduu baree waa hedduu hubatee jechuudha. Innis maali yoo jettanii akkuma beekamu dhalli namaa hundi haala tokkoo fi bifa tokkoon ibsamuu hin danda'u. Harki caalan namoota lafa kanarra jiranii kan waan hin taane kan waan hin barbaachisne dalagaa oolan raawwachaa oolantu baay'ataa jechuudha. Ammaan tanatti garuu hunduu bifa tokkootti deebi'ee jira. Haala tokkoon yaaduu jalqabeeti jira jechuudha. Maaliif irraan kan ka'e innis sababa dhukkubni koronaa dhufeen jechuudha waa baay'ee hubachuu isaa irraan kan ka'e. Kana dura dhaloonni jechuudha dhalli namaa lafa kanarra jiru akka har'a jiraachaa jiru borduutti dhufuu isaa hin tilmaamu ture. Akkuma har'a gammadee jiraachaa jiru borugaddi ni dhufaa laata jedhee tilmaamaa hin turre ture. Akkuma har'a qabeenyi jiru boru ani nan dhabaa laata jedhee gara fuulduraa isaatti wanta isa muudachuuf jedhu hin shakkinee hin tilmaamu ture dhalli namaa. Hedduma har'a ga'een kana bakkuma har'a jiru kana achumatti dhaabbatee yaadaa ture jechuudha dhalli namaa. Ammaan tana yoo fudhanne garuu erga dhukkubichi kun dhufeen asitti namoonni jijjiirama hedduu argamsiisanii jiru. Inni kaleessa jibba faarsaa oolu, inni kaleessa nageenya dhiisee hammeenya faarsaa oolu, har'aan tanatti karaa garaagaraatiin jaalala faarsaa jira, nageenya faarsaa jira, waliigaltee faarsaa jira, waliin jireenya faarsaa jira jechuudha. Dhukkubni koronaa kun dhufuun isaa jechuudha waa baay'ee nu hubachiisee waa baay'ee nu agarsiisee jechuudha. Kanaafuu yaa dhalli namaa haga lubbuun kee lafa kanarra jirutti waa gaarii dalagii waa gaarii hojjetu. Nuti amma akka jiraachaa jirru beenna malee boruun keenya waan nu mudatu hin beennu. Bakka kaleessa kaanee dhufnee beenna malee borummoo eessaa akka geenyu boru imala keenyarra osoo jirru kaayyoo keenya odoo kaayyessaa jirru iddoo tokko gahuudhaaf odoo kaayyessaa jirru odoo imalaa jirru maaltu akka nu mudatu hin beennu. Bakka geenyu hin beennu bakka kaanee beenna malee bakka geenyu hin beennu waan ta'eefu har'aa keenya beenna malee boruun keenya maaltu akka nutti dhufu maaltu akka nu mudatu hin beennu waan ta'eef haga lubbuun keenya lafa kanarra jirutti yaa dhala namaa ilaa hubadhu waa gaarii hojjedhu waan nama gammachiisu hojjedhu. Jireenya jechuunis hiikan isaa kanuma waan tolu hojjechuun barbaachisaadha jechuudha jireenya keessatti. Hawaasa keessa jirtu keessatti maatii keessatti dhalattee keessatti guddatte keessatti namoota hunda biratti waa gaarii hojjechuun waa gaarii raawwachuun
amala gaarii qabaachuun, wantoota barbaachisu hojjechuun, namaa walii galuun, hawaasaa waliin walitti dhufeenya gaarii uummachuun jireenya keessatti murteessaadhas barbaachisaadhas. Hiikaan jireenyas kanumaadha jechuudha. Kanaafuu yaa dhala namaa haga lubbuun kee lafa kanarra jirutti waan barbaachisaa hojjedhu. Jireenya jechuun abbaa qabeenyaa ta'uu miti. Jireenya jechuun abbaa qabeenyaa taatee mana horattee mana dhaabbachuu miti. Jireenya jechuun matumaan hiikaan isaatu jireenya jechuun ofii keetiif waan gaarii hojjettee namoota naannoo keetti argaman namoota hundaa hawaasa keessatti waan gaarii hojjettee galata argattee kabaja gaafa argatte jireenya jechuun isa sanaadha malee jireenya jechuun abbaa qabeenyaa ta'uu yookaan mana horachuu yookiin maatii horachuu miti jechuudha. Kanaafuu haga lafa kanarra jirtutti yaa dhala namaa hiikaa jireenyaa baruun barbaachisaadha. Namoonni baay'een keenya hiikaa jireenyaa osoo hin beekin kan jiraachaa jiru hedduudha. Garuu dirqama hiikaa jireenyaa baruun jireenya jechuun maal jechuu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Jireenya jechuun ofumaa ofii of gammachiisuu fi ofumaaf jiraachuu qofa osoo hin taane waan gaarii yaaduun, waan gaarii dalaguun, waan nama gammachiisu hojjechuun, waan nama biratti galata qabu hojjechuun barbaachisaadha jireenya keessatti. Hiikaan jireenyas kanumaa jechuudha. Kanaafuu haga lubbuun kee lafa kanarra jirutti, haga umuriin kee lafa kanarra jirutti waan gaarii dalaguuf yaaduun barbaachisaadha yaa dhala namaa. Ammaan tanatti jechuudha dhukkubni koronaa kuni addunyaa nama dhuunfaa qofa osoo hin taane addunyaa guutuu yaaddessee addunyaa guutuu kirkirsiisaa jira, addunyaa guutuu sodaachisaa jira jechuudha. Eenyumtuyyuu dhukkuba koronaa kana ni sodaata. Ammaan tanatti namni hunduu waa gaarii dalaguuf fiigaa jira. Inni kaleessa wal'eessaa ture, inni kaleessa wanta hin taane walirratti xaxaa ture, inni kaleessa walitti aggaamaa ture. Har'aan tanatti nageenya faarsaa jira. Har'aan tanatti jaalala faarsaa jira. Boruus gaafa dhukkubni koronaa kun tarii waaqni nurraa dabarsee fallisaa argamee nurraa darbeesi. Yaa dhala namaa waa gaarii hojjedhu jireenya kee keessatti. Akkuma har'aan tana dhukkubni koronaa si cinqinaan, dhukkubni koronaa si yaaddessinaan, dhukkubni koronaa si rifachiisinaan waa gaarii hojjechuuf fiffiigdu kana, waa gaarii dubbachuuf fiffiigdu kana boruus gaafa dhukkubni koronaa kun nurraa darbesi nama fuulduratti, hawaasa fuulduratti, naannoo kee keessatti, biyya kee keessatti eenyumaayyuu biratti waa gaarii dalaguuf, waa gaarii hojjechuuf yaaduun barbaachisaadha jechuudha dhala namaatiif. Hiikaan jireenyaas kanumaadha jechuudha. Kanaafuu jireenya jechuunis kanuma dhukkuba koronaa kanas waa'ee akkuma gabbuuse nurraa haa fuudhuti, nurraa haa balleessuu. Isinis waaqaa qofatti kenninee taa'uu osoo hin taane haga nuu danda'ame karaalee nuu danda'amuun of eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Maaltu jira seetanii namoonni tokko ani koronaa hin sodaadhu, koronaan nan tuqu, anaaf waan ni jira, anaaf rabbi jira, kan isaaf rabbi jiru anaafis rabbi ni jira. Garuu immoo akkas jechuu qofaa osoo hin taane anaaf waan ni jira jedhanii of daggachuu osoo hin taane dhukkubichi kun karaan inni ittiin daddarbuu fi haalli inni ittiin nama qabu karaa salphaa ta'een waan ta'eefu haga nuuf danda'ame irraa ofaa eenyu namoota hubannoo isaa hin qabaatne immoo yaa hubachiifnu siniin jechuun dhaamsa kootii siniin jedha yaa ilmaan namaa addunyaa guutuutti argamtanii. Egaa kanuma siniif dabarsuu barbaada. Dhukkubni koronaa vaayirasii kun kaa'ee yeroo ammaan kanatti addunyaa yaa sodaachisuu yoo malee lubbuu namoota hedduu yaa galaafatu yoo malee dhala namaa waan gaarii barsiisee dhala namaa akka inni hiikaa jireenyaa baru waa'ee jireenyaa, waa'ee hawaasummaa, waa'ee waliin jireenyaa, waa'ee waliif yaaduu waa hedduu barsiisee jira. Hundaafiyyuu dhukkubni kun akka nurraa darbuu waaqaa kadhachuu qabnaa akka amantaa keenyaatti. Isaan alattis immoo of eeggannoo barbaachisuu godhuun dirqama jechuudha. Egaa kabajamoota ilmaan namaa addunyaa guutuutti argamtanii ani dhukkuba koronaatii fi dhala namaa lafa kanarra jirurraa haga kana hubadhe waan aga ammaa isiniif dhiyeesse kanan irraa hubadhe jechuudha. Amma immoo asumatti aansuudhaan waleloo tokko isiniif dubbisaa jechuudha.
waliiloon koos koronaa jira. Koronaa irraa ofaa eegnu hunduu ga'ee keenya haa baanu. Dirqama hundi keenya mallattoo isaa beekuni mataa boo'uu, qaama ho'isuu, haxxiffachiisuu, qofaasisuu faadha mallattoon isaa. Haxxiffachiisuu, qofaasisuu faadha mallattoon isaa. Addunyaan kirkirtee guddaaf xiqqaan abdii kutate jireenyarraa bahanii deebii dhabuu nu oolchi yaa Rabbi adaraa. Bahanii deebii dhabuu nu oolchi yaa Rabbi adaraa. Dhibee daawwaan qabne koronaa vaayirasii yaa waaqati nurraa kaasi. Koronaa irraa ofaa eegnu harka keenya yeroo yeroon saamunaadhaan haa dhiqannu. Koronaa irraa ofaa eegnu harka keenya yeroo yeroon saamunaadhaan haa dhiqannu. Namaan wal tuttuquu irraas bilisa haa taanu. Iddoo namni baay'aturraa haa fagaannu. Koronaa irraa ofaa eegnu yeroo karaa deemnus afaan keenya yaa haguugnu. Yeroo karaa deemnus afaan keenya yaa haguugnu. Harkaan dhiisnee miila nagaa walaa gaafannu. Koronaa sodaachisee addunyaa maraa. Koronaa sodaachisee addunyaa maraa. Yaa Rabbi guddaa koo adaraa nurraa kaasi. Koronaa vaayirasii jedhanii sitti iyyatanii falli dhabamnaani. Yaa Rabbi guddaa koo adaraa nurraa kaasi jedhanii sitti iyyatanii falli dhabamnaani. Galatoomaa waan dhaggeeffataniif jiraadhaa fayyaa ta'a. Bakka jirtanitti waan isin haa eegu waaqa gaditti isinis of eegaa isinii jedha.